Egaa jaalalli fageenyaan jiruu fi furmaanni isaa akkasumas rakkinni isaa maal kan jedhuu fi yeroo baay'ee jaalalli fageenyaan jiru kun walitti amanamuun waliif amanamuun wal amanuu dhabuurraati kan ka'udha. Rakkoon akkasii kan mudatu keessattuu akka kootti yeroo baay'ee rakkina ijoollee shamarree irra ga'uun yeroo baay'ee deddeebi'ee viidiyoo garaagaraa hojjechaa ture. Haa ta'u malee gara shamarranii goreetan yeroo dubbachaa turetti kan akkuma isin agartanidha jechuudha. Egaa garuu dhibbaa dhibbatti rakkina kana keessatti persentii 75 eenyu kan dogoggora qabu yookaan eenyu balleessaa kan qabu jennee yeroo teenye yaadnu murtoo tokko gubbaa kan ga'uuf na taasisee jira jechuudha. Innis maalinni ijoollee shamarranii dhiiraaf maallaqa yeroo ergitan jaalallee keessaniif yookaan nama jaalatu tokkoof maallaqa yeroo ergitu maallaqni sun rakkoo baay'ee fidee akka inni dhufudha kan nuti hubannu jechuudha. Rakkoo baay'ee fidee akka inni dhufudha. Rakkoo baay'ee keessaatii yeroo baay'ee ijoolleen shamarranii namoonni tokko tokko jaalallee isaaniitiif ergii maallaqa erganiitiin booda amalli isaanii akka qayyaramu, amalli isaanii akka jijjiiramudha. Kana jechuunis namoonni tokko tokko jaalala waan maallaqaan bituu danda'an yookaan qarshii kennanii fi qarshii sanaan namni sun umurii isaa guutuu akka wanta inni taa'ee isaan eegu nama kan biraa bira akka hin deemne yookaan immoo qarshii sanaaf jedhee akka inni ishee jaallatu itti fakkaachuu danda'a jechuudha. Kun asirratti dogoggora akka inni ta'edha. Namni tokko jaalala maallaqaan bituun tasuma hin danda'amu. Maallaqni gidduu seene immoo akkuma isin agartan akka inni diigamaa deemuu fi jaalalli sun akka inni harca'aa deemu kan inni taasisu jechuudha. Kanaaf asirratti dogoggora guddaa qabu jedhee kanan yaadu ijoollee shamarraniiti. Namni kamiyyuu maallaqni yoo kennameef namni maallaqa jibbu hin jiru. Maallaqa hodhu itti fayyadami yookaan irra kadhee maallaqa naa kenni jedheetoo namni tokko yoo maallaqa naaf kenne maallaqa hin jibbu maallaqa sana fudhachuudhaaf yookaan itti fayyadamuudhaaf dudduuba hin deebi'u jechuudha. Haa ta'u malee nama jaallatu tokko namni jaalalaan si jaallatu tokko yeroo inni maallaqa siif ergu maallaqni siif ergame sun jaalala sana keessatti rakkoo uumuu hin qabu jechuudha. Rakkoo uumuu hin qabu gaan isin jiru fakkeenyaaf jaalalleen koo baay'ee na jaallatti biyya alaa jiraatti. Haa ta'u malee utuu jaalalaan jirru rakkadhee gaafachuus danda'a utuun hin gaafatinis birrii naa erguu dandeessi birrii 200 birrii 300 yookaan 3,400 naa erguu dandeessi. Maallaqa erginaaf ergiteen booda amalli ishee kan natti jijjiiramu yoo ta'e fakkeenyaaf eessa jirtaa, eessaan baatee, eessaan galtee, eenyu wajjin haasa'aa jirtaa, eenyu kan si biraa dubbatu wanti jedhamuu fi wantoota garaagaraa kan dhufan yoo ta'e anaan konfidensiin natti hin dhaga'amu jechuudha. Konfidensiin natti hin dhaga'amu nama sana tarii namoota wajjin jira yoo ta'e illee akkan waan dhugaa itti himnee fi akkan dubbii sobaa itti himu na taasisa jechuudha. Kanaaf yeroo kana sobni daraarabamaa yookaan walitti baay'achaa waggaa dhufu jaalala sana gidduutti rakkoo guddaa akka inni uumu jechuudha kan argaa jirru. Maallaqa isheen naaf ergite sun konfidensii akka hin qabaanneef yookaan akka ofitti amanamummaa hin qabaanne yookaan akka namoota wajjin rileeshinii hin qabu sana akka gargar fageessaa deemu kan na taasisu yoo ta'e yeroo kana jaalala sanaaf bakki hin qabullee gadi bu'aa deema jechuudha. Isheenis maallaqa naaf laatte sanaan konfidensiin akkanatti hin dhaga'amneef yeroo hunda kan bilbiltee kan caqacattu yoo ta'e fakkeenyaaf footoo feesbuukii gubbaatti poosti godhamee jiru sana irratti koomentii jala seentee yoo isheen koomentii dubbiftu namoonni fakkeenyaaf baay'ee bareedaa jechoota garaagaraa fayyadamanii koomentii kan kennan yoo ta'e yeroo sana koomentii dubbiftee eenyu isheen koomentii akkas jettee barreessite kun eenyu inni koomentii akkas jedhee sii barreesse kun jettee wantoota garaagaraa kan dubbattu yoo ta'e kun namoota gidduutti ciqiciqiin yookaan nitirrikii dubbiin garaagaraa akka inni uumamu taasisa jechuudha. Yeroo kana maal ta'a adeema namni sun jaalalli inni isheedhaaf qabu shakkina gana ga'u ergii geggeeffamaa dhufeeti akkan ishee jibbaa deemu yookaan akkan jaalalli isheedhaaf qabu sun akka inni gadi bu'aa deemu taasisa jechuudha. Yeroo muraasaan booda garuu ati maallaqa keetiif na caqacatta yoo ta'e maallaqa kee fudhuu badii yookaan siif deebisuu nan danda'a. Akkasumas aboo baqa na dhiisi sin barbaadu ergi na caqacattatee jedhee loluu danda'a jechuudha. Yeroo kana egaa maaltu dhufaa maallaqni isheen ergiteef sun qilleensa gubbaatti akka nafu yookaan akka isheen duraa nyaatamtu ishee taasisa jechuudha. Yookaan immoo namni kun maal gochuu danda'a ergi isheen akkas na caqacattatee jaalalli keenya itti fufiinsa hin qabu. Fakkeenyaaf jaalalli gidduudhaan ciqiciqii itti baay'atu jaalalli akkasii itti fufiinsa akka hin qabne kan inni hubannu yeroo hunda kan wal ta'e sa'aatii wal arganitti sa'aatii chaatii gubbaatti wal argan sa'aatii walii bilbilan yeroo kamiyyuu kan wal caqacaqan kan wal lolan yoo ta'e jaalalli sun itti fufiinsa akka hin qabne kan isin hubattan jechuudha. Yeroo kana egaa maal ta'a deema namni kun
jaalalli keenya itti fufiinsa ergi hin qabaanne ergi isheen kan na shakkitu ta'ee ergi isheen kan na namanne yoo ta'e anis maallaqa ishee nyaadheetan nama kana dhiisa jedheeti kan inni yaadu jechuudha. Keessattuu nuti ijoolleen dhiiraa immoo yeroo kamiyyuu kan isin beekuu qabdan ciqii waan jedhamudha kan dhiirri jibbu yeroo baay'ee jaalala keessatti kan wal lolan kan wal caqacaqan jaalala akkasii yoo jiraate jaalalli sun diigamaa deema akkasumas amantaan waliif qabnullee gadi bu'aa deema dhiirri immoo kan akka inni hin jaallannedha kan inni sitti immoo barbaadu amala isaa keessatti ciqiin jiraannaan nama sana akka inni jibbaa deemudha kan isin hubattan. Guyyaa kana egaa yeroo akkasii kana maal godhaa ergi isheen jaallattu ta'ee yookaan ergi isheen shakkitu ta'ee ergi wal amantaan hin jiraanne yookaan ergi maqaan kiyya bade jedheetu dubartii kan biraa rileeshinii jalqabaa ishee kana immoo maallaqa ishee akka isheen ergituuf calliseerra nyaachuu jalqaba jechuudha. Garuu haa ta'u malee guyyaa muraasaan booda garuu rileeshinii isaan qaban sun akka inni addaan cituu fi akka inni ishee jibbu taasisa jechuudha. Kanaaf dogoggorri inni guddaan tokko maallaqaan jaalala bituu yaaluu akkasumas yeroo communication wal gootan yeroo waliin haasoftan dubbii waliin haasoftan gubbaatti yeroo hundaa'utu walii galteen hin jiraatin kan wal ciqaccatan yoo ta'e kun jaalala gidduutti rakkoo guddaa akka inni fidu jechuudha kan argaa jiru. Kanaaf baay'inaan dogoggora ijoollee shamarree gubbaatti kan argaa jiru. Kanaaf aga isiniif danda'ame jaalala keessan kunuunfachuu yaaluudha. Maallaqa laatteef sanaaf maatir gochuun qabdu jaalalli sun jaalala keessan gubbaatti maallaqni maatirii ta'uu hin qabu. Dirqama maallaqatti laatteef namni sun siif amanama jechuu miti. Dirqamas immoo ijoolleen dhiiraa keessattuu nuti warri dhiiraa dirqama fedhii foon keenyaatiif yeroo baay'ee hin dandeenyu akka shamarranii yeroo dheeraa turuu hin dandeenyu jechuudha. Ijoollee shamarree jiru waliin argin. Kana jechuun namoota hundumaa jechuu miti. Kanaaf shakkuun keessattuu wal shakkuun rakkoo guddaa akka inni qabudha jechuudha. Jaalala keessatti kan hubachaa jirru. Haa ta'u egaa maallaqni akka kootti jaalala nama jaalatan tokkoof maallaqa erguun akkasuma irra faayidaa hin qabu. Yoo ergite immoo waan jaallattuuf ergiteef waan ta'eef maallaqa sana itti fayyadamuun isaa inafu ergiteeti maallaqa kee ergite sanaaf maallaqa kiyya na duraa nyaata jettee shakkiteetoo nama kana loluu hin qabdu. Akkasumas maallaqa sana yoo inni balleesse illee maallaqa kiyya balleessitee jirta jettee loluun sirra hin jiruudha. Nama sana kan jaallattu yoo ta'e wajjin jiraachuu hin feeta yoo ta'e jechuudha. Gizee tokko yoo yeroo lama ergitee fi maallaqa sana ergi inni balleesseen booda maallaqa erguu irraa of qusachuu qabda malee nama sana dhabuu hin qabdu. Kanaaf yeroo baay'ee egaa wantoota akkasii kana sirreeffachaa utuu deemneeti natti tola. Keessattuu jaalala ergii wal jaallattanii amma jaalalaan jirtanitti maallaqa utuu itti erguudhaa baattanii bareeda. Maallaqa itti ergitaniin booda immoo maallaqaan miti kan isin wal bartan yookaan jaalalli keessan kan dhufe maallaqaan miti waan ta'eef maallaqni yoo badees abadu jettanii asirratti kan isin hubachuu qabdan maallaqa baay'ee yeroo baay'ee kan nyaatan tanatu hin ta'in yeroo tokko yeroo lamaaf rakkina isaa oolchuudhaaf maallaqa ergiteef sana irratti maallaqni kiyyaa na duraa nyaatameeti shakkiteetu loluu hin qabdu. Kana egaa asirratti kana sirriitti gadi fageessinee hubachuu qabna jechuudha. Inni kan biraan jaalala keessatti hinaaffaa fi sobadha jechuudha. Kan jaalala keessatti rakkoo guddaa fidaa jiru yeroo ammaa kana. Hinaaffaan akkuma duratti isin dubbadhee namoonni si biraa dubbatan namoonni si biraa haasa'an eenyudha sagaleen ishee eenyudha suurri kee feesbuukii gubbaatti suurri poost godhamee jiru sun suuratti ammattee footee qabaate sun eenyu isheen kan jedhanii fi waan akkasiitiin ciqiin dhufan sun jaalalli sun akka inni shaakaaraa adeemu yookaan akka inni tabalaashaa adeemu kan inni godhu jechuudha. Kanaaf hinaaffaa keessanillee amma tokko masmara qabaachuu qaba yookaan gadaba qabaachuu qaba jedheetan kan yaadu. Hinaaffaan yoo baay'attee yookaan humna namaatiin ol yoo taate namni sunillee akka inni siif nama namnee fi akka inni si gatee deemu kan inni taasisu jechuudha. Inni kan biraan sobadha. Sobni fakkeenyaaf harree eenyu wajjin jirta jettee gaafattee shamarree wajjin deemaa jira yoo ta'e shamarree wajjin haasaa jira yoo ta'e lakkii yaa'ee dhiiraa wajjin haasaa jira yookaan nama bira hin jiru mana konciisaa jira jedhee kan sitti himu yoo ta'e boris akkasuma dubartii wajjin utuu waan biraa gochaa jirus utuu xawachaa jiru utuu waan ta'e gochaa jirus gooti gaafattu ammas dubbii sobaa sitti hima jechuudha. Yeroo kana somni kun walirratti dabalamaa gaafa deemu somni sun guddatee bor jireenya keessan akka inni diigu taasisa jechuudha. Kanaaf hinaaffaanis gadaba qabaachuu qaba yookaan masmara qabaachuu qaba akkasumas somni illee jiraachuu hin qabu jechuudha. Kanaaf aga isiniif danda'ame jaalallee keessan maallaqaan bituu yaaluun dogoggora jedhan kan yaadu. Namoonni baay'een maallaqa isaanii kan isaan dhabaa jiran maallaqa jaalallee isaanii kan isaan dhabaa jiran maallaqa itti erguudhaan maallaqa yeroo baay'ee itti erguudhaan jaalallee isaanii kan isaan dhabaa jiran jechuudha. Kanaaf
maallaqa ergiteef sanaa maallaqa ergiteef waan jirtuuf dirqama namni kun kan keeti jechuun rakkisaadha. Maallaqaan nama kanas bituu hin dandeessu waan ta'eef nama kana agarsiif danda'ame jaalala kee jaalala dhugaa akka ta'e itti himuudhaa fi maallaqa itti ergiteef sun illee akka inni itti fayyadamuuf isa bira kaa'achuuf otoo hin ta'in akka inni itti fayyadamuuf akka ergiteef itti himuu qabda. Maallaqa kana waan balleesseef isa jibbuu hin qabdu yookaan akka inni sirraa fagaatu gochuu hin qabdu jechuudha. Maallaqa itti ergite kun akka inni konfideensii dhabu yookaan akka inni ofitti amanamummaa dhabee sirraa fagaatu gochuu hin qabdu jechuudha. Kanaaf aga tokko akka inni sitti dhiyaatuuf maallaqni sun yoo badees rakkoo akka hin qabne itti himuudhaan guyyaa kan biraa akka inni daffaree maallaqa sin gaafanne gochuu qabda jechuudha. Kanaaf waan goonu tokko irratti sirriitti itti yaaduu qabna jedheetan gorsa xiqqoo ishee kan isiniif darbachuu barbaade. Guyyaa kan biraa liivii seenitan qaxxisaa waliin akka nuti haasofnu kan hin barbaadu jechuudha. Kanaaf namoonni maallaqa koo nyaatee akkas na godhee asiin ba'ee maal godhee na jibbee jettanii yeroo baay'ee yeroo kaaftan jalqaba isaas akkamittiin akka inni dubbiin kun ka'uu jalqabee fi akkamittiin jaalalli keessan kun karaatti hafuu akka inni danda'ellee yaaduu qabdu jechuudha. Dirqama ilmoon dhiiraa yeroo baay'ee maallaqa nama nyaachuu fi miti kan inni namatti dhiyaatu yookaan jaalalaan kan innis jaallatu. Dirqama isinis immoo dhiiraa wajjin yoo naasofne riileeshinii dhiiraa wajjin yoo hin goone jaalallee qabaachuu hin dandeessan jechuudha. Haala kanaan immoo haala amma deemaa jiru kanaan immoo akka isin dhiira jibbitan yookaan akka isin dhiirarraa fagaatanidha kan ta'aa jiru kun ta'uu hin qabu. Akkamittiin jaalala keessan kunuunfachuu akka qabdaniif nama isin jaallatu tokko akkamittiin qabachuu akka dandeessan aga dhumaatti jaalala keessan akkamittiin tursuu akka dandeessan dirqama beekuu qabdu jedhetan kana yaadu jechuudha. Kanaaf namni kamiyyuu gosa tokko miti yookaan amalli isaa tokko miti nama kamiyyuu ija tokkoon ilaaluu hin qabnu. Dhiirri hundumtuu maallaqa nyaata jechuu miti. Dhiirri hundumtuu immoo jaalatee miti maallaqa keessan kan inni nyaatu yookaan kan inni nyaate dogoggora keessaniin ta'uu danda'a. Akkasumas immoo nyaachuu barbaadetti dhufuu danda'a jechuudha. Yookaan immoo dogoggora keessaniin maallaqa ergitanii riileeshinii qabdan sun akka addaan citu gochuu dandeessu jechuudha. Riileeshinii isin qabdan kun jaalalli keessan kun immoo maallaqa itti ergitaniin booda sababa adda addaatiin tabalaashuu danda'a yookaan akka isin addaan baatan gochuu danda'a. Sana jechuun immoo maallaqa kee nyaachuudhaaf yookaan maallaqa kee barbaadee dhufe jechuu miti namni kun. Kanaaf an kan natti fakkaatu asiin ergaa kiyya isiniif dabarseen jira. Isinis immoo waan isinitti fakkaate anis dogoggoreen jira yoo ta'e koomentii gubbaatti naa barreessaa. Akkasumas yaalii yeroo dheeraa qabdanirraan kan ka'e koomentii gubbaatti yaalii keessan nu barreessuu dandeessu isiniin jedha. Haala kanaan wal gorfachaa yoo deemne bareeda. Dhiirri shamarran malee jiraachuu hin danda'u, shamarran dhiira malee jiraachuu hin danda'a waan ta'eef wal shakkinee wal jibbinee dhiirri bineensa jennee too murteessinee dubartiin immoo qulqulluudha miskiina jennee murteessinee kaa'uu hin qabnu jechuudha. Namni kamiyyuu abaayyeetu isaa xiqqaatus namni amala mataa isaatii qaba. Kanaaf wal danda'anii jiraachuudhaan akkamittiin namni tokko jaalalaa waliin jiraachuu akka inni qabu beekuudha malee namni hundumtuu gareedha jennee murteessuu hin qabnu jedha. Obboleewwan koo hanganatti fakkaatu isiniif kaa'een jira. Isinis kan isinitti fakkaatu koomentii gubbaatti nuuf kaa'aa. Horaa bulaa baay'een isin jaalladha. Nagaan naa jiraadha. Akkam jirtu.